Dhuga baatii kana kan nuuf qoode Biraayin yoo ta'u, Biraayin wanta suukaneessaa fi sodaachisoo kan ta'e Si'ool keessatti kan daawwate akkas jedhee nuuf qooda. Iddoo Si'oolii kana keessatti namoonni akkamii akka achi jiranii fi balleessaa akkamiis hojjetanii gara iddoo kanaatti akka dhufan akkas jedhe. Haala dubbii isaatii fi wanta inni argerraas kaanee namoonni baay'een waan hedduu murteessine. Innis immoo Gooftaa Iyyesuus Kiristoosiin akka fayyisaa lubbuu taasisnee fudhachuu fi iddoo sodaachisoo kana jaraa of baraaruudhaan jalaa ooluu qabna. Biraayin wanta kana erga argee booddees halkanoota baay'eedhaaf otoo hirriba hin rafin dabarseera. Biraayin kana booddees deebi'ee mootummaa Waaqayyoo daawwachuu danda'eera. Dhuma dhuga baatii kana irratti Waaqayyoo maaliif carraa lammaffaa akka Biraayiif kennee fi wanta kanas maaliif akka arge nutti hima. Akka daawwattaniif asumarraan isin affeerra. Beeksisaan sagantichaa akkas jechuudhaan sagantaa eegala. Kabajamtoota daawwattoota keenya, keessummaan arree isiniif qabannee dhiyaanne Biraayin Maalviin jedhama. Eetiistii yookaan immoo wanta hafuuraatiin raawwatee nama hin amanneedha. Guyyoota keessaa gaaf tokko duuti gara mana isaa deemee isa daawwate. Du'a booddees Si'ooliin daawwate. Daawwannaa Si'ool keessatti taasise keessaas immoo bifa xiqqoodhaan mootummaa Waaqayyoos daawwateera. Biraayin gara sagantaa keenyaa baga nagaan dhufte. Mee Biraayin akkamitti akka duutee fi erga duutee booddees immoo maaltu akka si qunname nutti himi. Biraayinis jecha isaa itti fufuudhaan, egaa dhuga baatiin koo akkuman kanaan dura dubbadhe dhuga baatii sa'aatii 5ti. Garuu immoo gabaabsee dubbachuudhaaf nan yaadadha yeroo tokko bishaan xuraa'aa ta'e tokko dhugeen dhibee koleeraatiif saaxilame. Dhugaadha dhibeen kun USA keessatti hin baramne. Garuu immoo dhibichi narratti cimee adeeme. Yaalii garaa booddee haala gabaabaatiin nan du'e. Wanti nama ajaa'ibu immoo wanti kun kan raawwate guyyoota 3 qofa keessatti. Yaadadha. Jireenya koo guutuu Waaqayyo hin jiru jedhee nama mormuun ture. Waggootan jiraachaa ture keessattis waan kana shaakalaa tureera. Yeroon du'etti garuu qaamni koo foon kootiin olitti ta'ee ilaaluun eegale. Qilleensarraa akkan jirus hin beeksisa. Kana booddees ariitiidhaan gara irraa gadee hallayyaa gurraacha ta'e tokko keessa nan seene. Yeroo sanatti wanta raawwachaa jiru sana raawwadhee hin beekun ture. Maaltu ta'aa akka jiruyyuu hin hubanne. Eetistii Waaqayyoon hin amannees waanan tureef garam akkan deemaa jiruyyuu wanti hin beeku hin jiru. Wanti hin beeku garuu qaamni koo foon koo keessaa ba'ee foon koo sana gadi ilaalaa gara iddoo gurraacha ta'ee gara hallayyaa gadi fagoo fi gurraacha ta'etti yeroon gadi lixu qofadha. Kana booddees sagaleen muuziqaa nama hawwatu gara gurra kootii lixe. Muuziqichis waa'ee guddummaa Waaqayyoo in lallabaa ture. Iccitiiwwanis in weeddisaa ture. Yeroon achiin darbus jireenya koo keessatti wanti raawwadhe wanti tokko bifa ariitii labsuu ijaatiin yeroo isaan darban nan arge. Wanti dabarsee fi yeroon lafarra turetti wanti jiraachaa ture yeroon argutti baay'ee na surure. Battaluma sanattis keessa kootti wanti hojjechaa ture fi wanti raawwachaa ture hundumtuu sirrii akka hin taane natti beekame. Yeroon iddoo kanatti darbaa jiruu fi jireenyan anirra darbaa ture yeroon ilaalutti ofii koo irrattan faraduu eegale. Kana booddees iddoo tokko irratti nan boqodhe. Iddoon ani itti kufe sana kallattiidhaan immoo miilli namaa natti mul'ata. Keessa koottis namni ani fuuldura isaa duratti kufe sun eenyu akka ta'e nan beeke. Innis Iyyesuus Kiristoos ture. Yeroo kanattis keessa kootti sagalee cimaa fi jeequmsatu keessa kootti uumame. Miirri kunis ofii kootiin akka nama waa'ee hin baasne tan of ilaale. Sababni isaatis Waaqayyo maatii filatamaa fi maatii baay'ee gaarii ta'an naaf kennee ture. Haala guddinaa gaarii ta'es akkan qabaadhu taasiseera. Yeroon daa'ima turettis haala gaariidhaan na guddisaniiru. Wanti tokkoyyuu wanti natti hir'ate tokko hin jiru. Garuu immoo wanta kana tuffachuudhaan yookaan irra darbuudhaan
jaalalaa fi carraa Waaqayyoo naaf laatetti hin fayyadamneen ture. Garuu immoo deebisee Waaqayyoo irratti mormuu fi dhiibbaa taasisuu eegan. Jireenya koo keessattis wanta gaarii otoo hin hojjetinii fi Waaqayyoonis otoo hin gammachiisin nan jiraadha. Wantoota Waaqayyoo naaf laateen deebisee Waaqayyoonan ittiin mormu. Isarras darbee jireenya Waaqayyoo hin barbaanne fi hin jaalanne keessan ture. Hannaa fi yakkaanis nama qabamen ture. Yeroo tokko tajaajiltoota yookaan dargaggoota waldaa kiristaanatiif qoricha hadoochisuu gurguruu koo nan yaadadha. Jireenya koo keessatti wantoota baay'ee waanan gochuu hin qabne raawwadhee dabarseera. Wanta kana hundumaayyuu booddee Waaqayyo anaan na barbaaduudhaaf dhufeera. Yeroo garaa deebii akkan isaaf laadhuuf barbaadee balbala koo rurrukuteera. Garuu immoo ani isaaf hin deebisne. Balaan konkolaataa narra ga'ee namoonni na waliin turan hundumtuu dhumanii ani qoftiyyuu hafee yookaan balaa sana jalaa oolee beeka. Kanarras darbee Waaqayyo yeroo baay'ee amantoota gara mana kootti ergeera. Isaanis yeroo wangeela natti himanitti cimsee isaaniin mormee ari'eera. Wanti kun hundumtuu Waaqayyoodhaaf kan ta'u hin turre. Waaqayyoon harka isaa naa laate sana ciniineera. Kana qofaanis hin raawwatu. Waaqayyo gaarii miti jedhee namoota baay'eetti himee beeka. Wantoota Waaqayyoon tuffatanis yeroo baay'ee kaasee namoota baay'ee waliin mari'adheera. Garuu wanta kana hundumaanuu Waaqayyo nan balaaleffannee ture. Wanta kana hundumaa akkan hubadhu kan na taasisu isa fuuldura koo dhaabate gooftaa gooftotaa mootii moototaa kan ta'e Iyyasuus Kiristoos ture. Kana booddees waan tokko natti hime. Gara mootummaa Waaqayyoo akkan hin gallee fi iddoon sunis akka isaaf hin malle natti hime. Anis yeroo inni kana naan jedhutti akka ajajaan lolaa tokko namaaf ajaja baasutti anis isa Iyyasuus Kiristoos naan jedhu ajaja isaa fudhachaan ture. Maaliyyoo osoo jedhee eeyyen gooftaa koo jedheen fudhadhaa ture. Fuuldura koo kan dhaabate humnaa fi aboo qabeessa akka inni ta'es nan hubadhaa ture. Kana booddees humna tokkoon gargaaramuudhaan iddoon kufee ture sanaa humnaan nan ka'e. Balbala tokko fuulduras akkan dhaabadhuun taasifame. Balbaloonnis baay'ee dhedheeraa fi gurguddaa akkasumas akka waan maramaa hiikamuu fakkaatu. Akkuman balbala ga'een foolii ajaa'an baay'ee jibbisiisu gara koo dhufe. Foolichis funyaan bira darbee kan lubbuu tuqu ture. Baay'ee ajaa'a. Kana booddees sagalee jeequmsaatii fi sagalee wacaa keessaa sagaloonni arrabsoon baay'een in darbatamu. Namoonni iddoo kanarratti afaan garaagaraatiin haasa'u turan. Iddoon isaatis jeequmsaa fi sagalee wacaa akkasumas immoo sagalee bakakkaatiin kan guutamedha. Sagaleedhaanis ta'ee foolii isaatiin iddoo baay'ee nama jeequ ture. Kana booddees gara balbalichaa seeneen gara boolla tokkootti darbatame. Battaluma sanattis iddoon ani deemaa jiru kun iddoo baay'ee jibbisiisaa fi sodaachisaa akka ta'e nan hubadhe. Yeroo lafarra turetti odeeffannoon sii'oolii ani qabuu fi daayibiloos iddoo sanarraa akka jiraatuu fi iddoo adabbii akka ta'e garuu immoo iddoo baay'ee nama hin sodaachisne iddoo akkasii seen kanan hubadhe. Iddichi iddoo baay'ee ijaaf nama jeequudha. Iddoo sanarra wanti jiraataa ta'e tokkoyyuu hin jiru. Iddoo sanarra kan du'anii fi baargamoowwan cooligan hunduu jiru turan. Laftiyyuu yeroo ilaallamu kan gogee fi dhabii bifaaniitiyyuu kan irra hin boqonne fakkaata. Iddoo baay'ee ho'uu fi nama gubuudha. Kana booddees bifa baay'ee nama sodaachisu kan qabuu fi nama kan fakkaatu garuu immoo bineensi tokko gara koo dhufee siif mootummaan Waaqayyoo hin malu. Wanta hojjette hundumaa nan beeka naan jedhe. Ijji isaas baay'ee nama sodaachisa. Keelloo fi ija bineensaas qaba. Bifa baay'ee nama sodaachisus qabateera. Kana booddees erga kana natti dubbatee booddee gara eenyummaa isaa isa sirriitti jijjiirame. Innis diyaabiloos ture. Iddoon sun iddoo baay'ee sodaachisaadha. Hafuuronni hamoon garaagaraa gara koo dhufan. Guddinaa fi bifa garaagaraatis kan qabanidha. Hafuuronni hamoo dhedheeroon hafuurota hamoota gaggabaabota irratti aboo qabu turan. Kana booddees hafuuronni hamoonni kun gara kootti dhiyaachuudhaan na ciccirachuudhaaf qophaa'an. Anis yeroo sanatti Iyyasuus Kiristoos jechaa iyyuu fi kadhachuun eegale. Maqaa gooftaa keenyatis irra deddeebi'ee waamuun eegale.
Hafuuronni hamoonni kun na sodaachisaa akkasumas na dhiphisaa turan. Garuu immoo tokkoon isaaniitiif iyyuu ana ciccirachuudhaaf aboon isaaniif hin kennamnee ture. Garuu immoo isaaf kan qophaa'anii fi kan si'aan fakkaatu. Kana gochuu dadhabuun isaaniitis immoo anaaf yeroo sanatti boqonnaa guddaa naaf laatee ture. Kana booddees bineensi qaamaan guddaa ta'e tokko suuta jedhee gara kootti tarkaanfachaa dhufe. Bineensi hamaan kun hafuurri isaatillee baay'ee nama dhiphisa. Lakkoofsa inni hafuura baafateen ibiddi gadhiifama. Ija isaa ilaaluudhaaf nama sodaachisaa ture. Bifti isaatis bifa akka daayinoosariiti. Hafuuronni isaatis baay'ee ariifatu. Bineensichi kunis akka isa duukaa bu'uuf na ajaje. Iddoo kana irratti aboo akka qabu ni beeksisa. Bineensichi kunis wanta dhagaa guddaa fakkaatu tokko iddoo lamatti addaan baasee gara iddoo sanaa keessa gadi seene. Maal gochaa akkan jiru iyyuu hin beekun ture. Garuu immoo cal jedheen bineensicha kana duukaa bu'e. Kana booddee gara boolla tokko bira geenye. Boolla kana keessas kutaawwan mana hidhaa fakkaatantu jiru. Boolla kana keessa kutaawwan garaagaraatu jira. Wanti nama ajaa'ibu boolli kun dhuma waan qabu iyyuu hin fakkaatu. Gara iddoo kanaas baay'inni namootaa dhuma hin qabne gara iddoo kanaa imala. Hafuuronni hamoonnis namoota kana darbachuu fi fachuudhaan gara iddoo sanaa akka isaan seenan isaan taasisu. Ani iyyuu iddoo sanarra yeroon jirutti maal akkan godhu hin beekun ture. Namoonni iddoo kana keessa jiran seenaan isaaniin mul'ataa ture. Namoonni kun cubbuu fi yakki isaan lafarra yeroo turanti isaan hojjetan tokkoon isaanii barreeffamanii in mul'atu turan. Dhugaadha yeroo sanatti wanta kana maaliif akkan ilaalaa jiru iyyuu hin beeku. Wanta kana raawwadhee ilaaluu iyyuu hin barbaaduun ture. Sababni isaatis kan baay'ee nama sodaachisu waan ta'eef yeroo kanatti isaan ta'ee yaaduun iyyuu hagam nama dhiphisa. Mul'ata kana booddee iyyuu of tasgabbeessuudhaaf yeroo dheeraadhaaf boqonnaa ba'een ture. Sababni isaatis wantin ani arge hundi isaatu sammuu namaatiin oli. Iddoon ani ture kun kutaasii olii isa ta'e boolla tokko keessa. Namoonni balleessaa isaaniitiif iddoo isaan itti adabaman isa tokkodha. Iddoo kana keessatti namoota garaagaraa cubbuudhuma isaanii waliin argeera. Iddoo lafarra turanittis eenyu akka isaan turan eenyummaa isaanii nan beekaan ture. Iddoon kun kan baay'ee nama dhiphisuu fi iddoo dhiphaa ture. Akka waan roga V-shapii qabu iddoo lamatti kan qoodame ture. Kana booddees gara iddoo tokkootti gadi bu'e. Namoonni iddoo kanarra turan wanta suukaneessaa hojjetanii namoota dabarsanii. Yeroo isaan lafarra turanitti namoota maqaa Waaqayyoo gurraachessanii fi namoota Waaqayyoon yakkan cubbuu dhiifama hin argannes kan hojjetan akkasumas immoo badiisa garaagaraa taasifamaniif itti gaafatamtoota kan ta'an iddoo namoonni akkasii itti adabaman ture. Akkuma namoota akka Adolf Hitler jiranii namoota du'aatii isaaniif badiisa isaaniitiifis namoota itti gaafatamoota ta'anidha. Nama kana iddoo kanarratti argeera. Yeroon kana itti argetti akka lakkoofsa Awurooppaa bara 1980 ture. Namni kun Si'ool keessatti iddoowwan adabbii namootaa ta'an tokkoon isaa keessa darbuudhaan deema. Si'ool keessa kan jiran adabbiiwwan tokkoon isaanii dhandhamateera. Kana qofas otoo hin taane umuruu wanti jedhamu hin jiru. Tokko yoo adabame raawwate isa kan biraa hundumayyuu immoo yoo raawwate irra deebi'ee tokko jedhee jalqabee adabama. Wanti kun kan baay'ee nama dhukkubuu fi bartee baay'ee nama cinquu wanta hundumaa akka haaraatti fudhataa ture. Hubadhaa yeroo isaan lafarra turanitti yakkaa fi cubbuuwwan gurguddaa isaan raawwachaa turan cubbuu fi balleessaa isaanii kanaafis adabbiin isaanii dhuma hin qabu. Kutaa mana hidhaa keessatti kanan arge keessaa dargaggoo tokkotu jira. Dargaggoon kun affeerraa guddaa ta'e akka feestivaalii sagantaa akkasii irratti in argama. Yeroo iddoo kanatti argames akka isaatti tolutti godhee bifa seexanaa kan uffatee fi maaskiin kan kaawwate ture. Tarii wanta kana kan raawwate akka qoosaatti ilaalee ta'uu danda'a. Garuu immoo sagantaa sana irratti uffataa fi maaskicha uffachuudhaan adda ta'ee argamuu barbaadee ture. Namni kunis sagantaa qophaa'e kana booddee in du'a. Yeroo muraasan booddees gara iddoo sodaachisaa kanaatti hin deebi'a. Erga dhufee booddee seexannis iddoo Si'oolii kana keessatti isatti taphachaa fi isa dhiphisaa ture. Wanti nama ajaa'ibu immoo inni isa dhiphisaa ture sun
akkuma dargaggoon kun dura gochaa ture sana uffata an uffatee fi maaskiis kan kaawwate ture. Akkuma inni gochaa ture sanatti qoosaa fi ga'isaa turan. Cubbuu xiqqaan inni raawwate kun gatii guddaa isa kaffalchiisa. Macaafni qulqulluun ergaa warra gara Galaatiyaa boqonnaa 6:7 irratti akkas jedhee dubbata. Hin gowwoominaa, Waaqatti qoosuun hin danda'amu. Namni waanuma facaafate hammata. Namoonni foonitti facaasan foon irraa badiisa galfatan. Namni hafuuratti facaasan immoo hafuura irraa jireenya barabaraa hammatan. Namni kun yeroo inni lafarra turetti sanyiiwwan akka qoosaatti facaase hundumaaf amma si'ool keessatti tokkoon tokkoon isaatiif gatii kaffalaa jira. Akkasumas haamaa jira. Seenaa nama tokkos iddoo kanarratti nan arge. Seenaan nama kanaa kan nama ajaa'ibuu fi kan baay'ee nama dinquudha. Sababni isaatis namni kun yeroo lafarra turetti hojiin isaa hojii wangeela lallabuu ture. Garuu immoo namni kun wangeela kan lallabu Yesus Kiristoos waan ajajee fi yookaan waan inni barbaadeef osoo hin taane, garuu immoo dubartoonni gara isaa akka dhufanii fi isaan booji'uudhaaf itti fayyadamaa waan tureef. Namni kunis wanta facaase hamaa sanaaf gatii isaa hammataa jira. Iddoon kun iddoo gara jabummaa hamaadhaan guutame ture. Hafuuronni hamoonis irratti mo'aniiru. Iddoo kanarratti dubartiin tokko gara iddoo gara jabummaa kanaatti yeroo isheen dhuftu nan arge. Garuu immoo iddoon kun isheedhaaf akka waan iddoo gaarii ta'eetti itti mul'ataa ture. Garuu immoo wanti kun hundumtuu moksuudha malee kan dhugaa hin turre. Dubartiin kun akkuma iddoo sana geesseen hafuuronni hamoonni lama akka yoo ishee fakkaachuudhaan simannaa isheedhaaf taasisan. Ilaalchaa fi xiyyeeffannoo ishee hundumaa jalaa hatu. Akka isheen mootummaa Waaqayyoo keessa jirtuutti akka isheen yaaddu taasisuudhaan dubartii kana cicciratanii ishee gatu. Hafuuronni hamoonni kun irra deddeebi'anii waan kana raawwachuudhaan hin gammaduu turan. Dubartiin kun yeroo lafarra turtetti ijoollee isheetiif haadha hamtuu taate fi ijoollee ishee adabbii sirrii hin taane kan laattu ture. Garuu immoo namoonni lafarra jiran kan ishee beekan, hiriyoonni ishee, ollaan ishee fi firoonni ishee dubartii kana akka nama gaarii ta'aniiti kan ishee yaadan. Garuu immoo ijoollee ishee hunduma caalchisanii isheetti hiiqaniif hunduma caala haadha hamtuu turte. Hammina isheen ijoollee isheetti irratti hojjetteef kan facaaste sana iddoo kanatti haamaa jirti. Wanta kana hundumaa akkan ilaalu kan taasifameef sababaafi. Si'ool iddoo nama kamiif iyyuu malu miti. Keessattuu immoo ilma namaatiif. Iddoo sanarratti siqaayii yookaan dhiphinni dhuma hin qabnetu jira. Si'ool keessa dhiphinni yoo jiraachuu baate foolii ajaansuu fi wanti argitan iyyuu nama ajjeesuu danda'a. Iddoo kana irratti wanta gaarii kan jedhamu raawwate hin jiru. Mul'ata kana kanan arge waggoota baay'eedhaan dura ture. Amma garuu Waaqayyo haa galatu. Kiristaana cimaa lammaffaa dhalatee fi tajaajilaa Waaqayyoon tajaajilus ta'eera. Amma dubbii sagalee Waaqayyoo namoota baay'eedhaaf barsiisaan jira. Ergan mul'ata kana argeen booddee kanan of arge siree kutaa mana yaalaa keessatti. Siree kanarras ciisee doktoroonni fayyaa waa'ee dhibee koronaa yeroo isaan natti himan umaa deebii isaaniif kennuu hin dandeenye. Bariisaas mana yaalaa kana keessaa ergan bahee booddee gara hojii deemuun narra ture. Garuu sammuun koo kan yaadu isan kaleessa dabarse sana qofadha. Kanaafuu hojii kootirraa nan hafe. Teessoo mana koo keessa jirurras taa'ee sa'aatii dheeraadhaaf wanta kana yaaduun jalqabe. Egaa teessoo kanarra taa'eetani gara eetistiitirraa gara amantaa kiristaanaa kanaan dhufe. Iddoon ture sanarras taa'ee akkas jedheen dubbadhe. Yaa Iyyasuus Kiristoos, gara iddoo sanaatti deebi'ee deemuu hin barbaadu. Maaloo ammarraatii kaasitii qabeenya kee na taasisi. Kunis anaaf kadhannaa nageenya kootii ture. Kadhannaa kanas ergan kadhadhee xumuree booddee kutaan koo kan ho'oo yoo ta'eyyuu garuu namni tokko qilleensa qorraa ta'e waan irratti hafuura baafachaa jiru fakkaata. Hagam kutaan ani keessa ture ho'aa yoo ta'eyyuu garuu keessa kootti nagaa fi tasgabbiin dhagahame. Guyyaa sanattis Iyyasuus Kiristoos akka fayyisaa lubbuu kootii taasisee nan fudhadhe. Biraayin erga kana haasa'ee booddee inni sagantaa gaggeessu kolfee akkas jedhee dubbate. Biraayin baay'ee nama ajaa'iba.
amantii ati umrii dheeraadhaaf keessa turte sana guyyaa tokkotti jijjiiruun kee kana gochuus kan si dandeessise immoo sodaachisuu sii'ooliitii jedhe. Eeyyeen dhugaadha. Namoonni baay'een sii'ool arganii erga deebi'anii booddee eenyummaa dur qaban sana hin dhabu. Raawwatanii akka durii sana ta'uun itti ulfaata. Yeroo baay'ee akkan dhagayetti yaadannoon kun yeroo dheeraadhaaf sammuu kee keessaa bahuu didee ture. Yeroo dheeraadhaafis wanta kana yaadachaa akka dhiphachaa turte nan yaadadha. Baroota dheeraadhaafis dhiphina akkasiitii fi dhibee akkasiitiin akka ati dhiphachaa turte nan beeka. Garuu immoo Waaqayyo wanta tokko godhee rakkina kana keessaa akka si fayyises dhagayeera. Mee maaltu akka uumame nuuf ibsi jedhee gaafate. Biraayin akkas jedhee deebise. Dhugaadha. Yeroo dheeraadhaaf yaadannoo kanaan baay'ee dhiphachaan ture. Yeroo tokko wantan iddoo sanarratti arge yaadachaa baay'ee dhiphachaan ture. Darbeetis immoo fooliin sun gara funyaan kootii dhufee foolii sanaan baay'ee dhiphachaan ture. Halkan baay'ee hirriba hin qabnes dabarsee beeka. Dhugaadha. Waaqayyo yoo gargaaruu baate iddoo akkasii kana haala salphaadhaan jalaa ba'uun baay'ee ulfaataadha. Kana booddee Waaqayyoos na gargaaree mootummaa Waaqayyoo arguu danda'eera. Dhugaadha. Kana jechuu kootti namoonni baay'een naan mormu. Garuu immoo Waaqayyo isa jaalate raawwateera. Waaqayyoof wanti hin danda'amne gonkumaa hin jiru. Wantichis kan raawwate halkan tokko irratti. Baay'ee aariin ture. Abjuuwwan gaarii hin taaneen kanaan dura argaa tures natti cimee ture. Ergan iddoo kana argee keessi koo waan dhiphachaa tureef halkan hirribaan osoo hin taane waanan sodaadhuuf kanan dabarsu hojiidhaan ture. Sababni isaatis tarii akka tasaa erga rafee booddee akka tasaa gara iddoo sanaa nan fudhatama jedhee waanan yaaduuf ture. Waaqayyoos naaf na'ee naaf mararfatee akkan mootummaa Waaqayyoo ilaalu lammaffaa carraa naaf laate. Achittis wanta nama dinqan baay'ee argeera. Waaqayyoos iccitii baay'ee naaf ibseera. Kanan arge keessaas harka caalu kitaaba irratti barreessuudhaaf yaaleera. Dhugaadha. Gara mootummaa Waaqayyoo deemuudhaaf wanti baay'ee nama si'eessu jira. Fakkeenyaaf hiriyootaa fi firoottan isin jaallattan waliin lammaffaa wal arguudhaaf carraa qaba. Kuni kan ta'u garuu firri keessan sun Gooftaa Yesuus Kiristoositti kan amanee fi lammaffaa kan dhalate yoo ta'edha. Iddoo sanarratti namoonni baay'een firoottan isaaniitii fi hiriyootan isaanii baay'ee waliin yoo wal argan argeera. Kanan arge keessaas kan baay'ee na gammachiise namoonni baay'een ijoollee isaanii jalaa badanii fi otoo hin dhalatiniin dura ijoollee jalaa ciggaan iddoo bareedaa ta'e kanarratti yeroo isaan wal argan argeera. Wanti nama ajaa'ibu immoo yeroon waan kana yaadadhetti yeroo hundumaa imimmaan koo na dursa. Dubartiin tokko akka tasaa otoo hin da'in dura daa'imti ishii jalaa buutee dhabdee turte. Daa'ima kanas mootummaa Waaqayyoo keessatti yeroo isheen argattu gammachuun ishee kan baay'ee nama ajaa'ibudha. Wanti nama dinqu iddoo kanarratti boo'u osoo hin taane imimmaan iyyuu hin jiru. Wanta kanas kanan arge waggoota hedduudhaan duratti. Garuu immoo ammayyuu yeroon yaade akka haaraatti kanan yaadu mootummaa Waaqayyoo sanadha. Daawwannaa koo kana yeroo biraa bal'inaan isinittan himu. Garuu immoo daawwannaa koo kana ergan deebi'ee booddee dhiphinaan keessa turee fi yaaddoon keessa ture sana hundumarraa nan fayye. Hunduma caala immoo Iyyasuus Kiristoosiin cimee akkan dhaabadhu nan taasifame. Namni tokko Iyyasuus Kiristoosiin tuqamee yaadni isaatis gara Waaqayyootti yoo deebi'e eenyumtuu duubatti isa deebisuu hin danda'u. Keessattuu immoo shaakaltiiwwan akkasii kun baay'ee cimoodha. Dubbiin sagalee Waaqayyoo Macaafa Yohaannis boqonnaa 10:28 irratti akkas jedhee dubbata. Anis jireenya bara baraa nan kennaaf. Isaanis gonkumaa hin badan. Eenyuyyuu harka koo keessaa isaan hin butatu. Namni baay'een sagalee kanaan mormuu danda'a. Garuu immoo namni lammaffaa dhalate tokko gara booddeetti deebi'uun ulfaataadha. Namni baay'een Waaqayyoo waliin kakuu taasisuu fi kakuu isaatis haaressuu danda'a. Kana jechuun garuu in cimaa jechuu miti. Namoonni Gooftaan Iyyasuus Kiristoos isaan tuqe deebi'anii booddeetti akka hin deebinetti in cimu. Yeroon kana jedhu nama cimaa akka Phaawulos yaaduu dandeessu. Tarii yeroo kana keessatti namoonni kiristaanota taatanii garuu rakkina baay'ee dabarsa yoo jiraattan
Waaqayyo gidiraa isin keessa jirtan sana keessaa isin baasa. Adeemsa keessan isinumti Waaqayyo waliin taasisaa malee Waaqayyo raawwatee isin hin gatu. Kun kakuu Waaqayyo dhala namaatiif galeedha. Isinumti adeemsa keessan Waaqayyo waliin bareeffadhaa malee Waaqayyo raawwatee isin hin gatu, isin hin dagatus. Wanta kana yeroon mootummaa Waaqayyoo daawwadheetti kanan baradheedha. Eenyummaa isin Kiristoosin argattan beekuu qabdu. Aboo fi qajeelummaa Yesuus Kiristoos isinii laates beekuu fi adda baafachuu qabdu. Inni kun Waaqayyo Abbaan eebba ijoollee isaatiif qopheesseedha. Yesuus Kiristoos gatii inni fannoo irratti nu kaffale sana nuti amma boqonnaa argachuu dandeenya. Inni gaafii gaafatus gaafii hundumti keenya si oofnuuf akkas jechuudhaan Biraayiniif dhiyeesse. Biraayin, dharraa lammaffaan kun kan sii laatameef maaliif sitti fakkaata jedhee gaafate. Biraayin itti aansuudhaan gaafiin kun anaaf gaafii guddaa ta'ee darbeera. Wanta kanas waggoota baay'eedhaaf akka ba'aatti baadheera. Garuu immoo wantin ani yaadu yoo jiraate Waaqayyo ani waan kana akkan beekuu fi wangeelas akkan hojjedhuuf waan barbaadeef jedheen yaada. Namoota baay'ee dhuga baatii kanaan gara mootummaa Waaqayyootti akkan deebisu anis nan amana. Wanta baay'ee dubbachuu nan danda'an ture. Wantan arge keessaas hedduu isiniif qooduu nan barbaadan ture. Garuu immoo sa'aatiidhaan waan daangeffamnuuf waan tokko qofa isiniif dabarsee xumuruun barbaada. Innis immoo Yesuus Kiristoos akka fayyisaa lubbuu keessanii taasistanii akka fudhattanii fi lammaffaas yoo dhalattan waan tokko mirkaneeffachuu qabdu. Dhumni keessanii fi galmi keessan mootummaa Waaqayyoo iddoo miidhagaa fi bareedaa ta'e sana keessadha. Baga gammaddan. Garuu immoo firaa fi maatii hin amanne yoo qabaattan adaraa keessan isaaniif kadhadhaa. Dhuga baatii kanas isaaniif qoodaa. Waaqayyo hunduma keenyaan nu haa eegu. Akkas jedhee Biraayin dubbii isaa hin goolabe. Dhuga baatii kanarraa akka baay'ee barattanii fi jijjiirama kallattii akka taasiftan in amanna. Dhuga baatii kana gara oromiffaatti hiiknee isiniif dhiyeessineerra. Eebbifama.